Baazootu subscribe godhuudhaan nu biqinaa dhaabbadha. Maal dhiiroo akkuma akkatti galama galgala fiigaa namoota wajjin qabu waan gaafadhe irra jira kamuu waan akkatti ni fiiguu bara rakkoo maaliitti irra ga'ennaa fiiguu jira moo rakkoo maaliitti suuf fiiguu jira waan jedhu irraa baruun dirqama irratti akkatti ilaalee dhiisuun ofittuu qaanfadhee amma kan inni ganama fiigu kana ofii kiyya akkasitti reefin hirribaa ka'u jira irra ganama ogguun ka'uunuma fiigaa waan inni fiiguu kana garuu hodhamee tireqeetiin gaafadhee irraa bara akka maal obboleessoo ganama ni fiiddaa galgala ni fiiddaa sa'a 24 ni fiiddaa maali wal fiigicha kana keessaa bu'aa maalii argatta maali wanni si fiisu kat qanani moo rakkina si fiisuu jira amma ka haala kanatti akkatti si fiisu kun ganamaa galgalamee naa hime hooma akkatti si fiisu kana bichaa naa hime Laal gaaffiin sirriidha. Wanni akkana ganamaa fi galgala fiiguuf waa malee miti. Duraanis fiiguun akkuma beekamu jabina qaamaa dhibeelee garaagaraa fira ittisuuf qaama jabeeffachuu dhibeelee garaagaraa fira ittisuuf keessumaa ammaan tana garuu dhibee dhukkuba COVID-19 waan jedhamu kana COVID-19 waan jedhamu kana akka gaariitti jabeessee fira ittisuuf jechuudha. Maali jennaan COVID-19 kun fakkaattiin isaa diifa akka diifafaati jechuudha. Diifafa wal fakkaata. Diifafa wal fakkaata. Kanaaf gizee atiis akkasitti ispoortii gootee nama gargar ispoortii gootee COVID-19 kun sirraa jechuun sirruubuu hin danda'u jechuudha. Akkaataa yoo si qabellee sirruubuu hin danda'u tarii immoo si qabuu dhabuu danda'a jechuudha. Bifa atiis qaamni kee dhibee firaattisuu waan danda'uuf qaamni kee jabaadha waan ta'eef salphaa si qabuu hin danda'u. Salphaa si qabuu hin danda'u. Samboota garuu eega si qaballee salphaatti si hubuu hin danda'u jechuudha. Maaliif qaamni kee ni jabaata gizee ispoortii gootu. Kanaafuu hundi keessanuu osoo ispoortii gootanii harka keessan saamunaan dhiqattanii fuula keessanillee silaa akkasitti asheegattanii bakka namni dhaqullee osoo itti heddummachuu baattanii baay'ee gaariidha. Isinillee jechuu kiyya akkasitti anis kanaafin ganama fiigaa. Kanaafin ganama fiigaa. Atillee saayiba kiyya silaa akka nama ganamu saayiba naa taate hojiin oriine. Silaa hojiin oriine bareedaadha jechuudha. Ganama galgala ispoortii godhuun qaama keenyaaf bu'aa qaba waan ta'eef kanaafin anis ganama fiiga. Kanaafin ganama fiiga. Kanaafin ganama fiiga. Asis ammoo qabisa waa hodhoqa. Moo ta'ee burganuma dabarsina. Kana booda saamunaan ni dhiqanna. Corona virus jalaa bilisa taanaa jechuudha. Eessatti ni dhiqatta? Sammuutaan deebi'ee hara kaan dhiqadha malee osoo harka kee dhiqanne eega harka keenya dhiqanne booda akkasitti afaan keenya yoo qorsituun jala akkasii qorfata jechuudha. Anis immoo amma hara shaawara deemee shaawara dhiqannee
Alhamdulillah. Akkasitti eegaa dhiqattee dhuftee booda bishaanis dhugdee bishaanis dawaadha jedhan qullubbiinis dawaadha jedhan zanjabiliis dawaadha jedhan dawaa habashaati jechuudha. Kana hunda nyaata san booda irra fardiin garuu harka kee dhiqachuu fuulatti waa uffachuu fakkeenyaaf maal jettanii afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliffaatiin waan jedhan beekwaanii waa fuulatti hidhannu kana funyaanitti fi afaanitti bakka takkatti hidhachuu hunoo isitan jechuudha. Isitan ni dhattaa akkas gootee isitan akkas gootee eega itti fayyadamte booda akkas gootee firraa baasta akkas gooteet firraa baasta jechuudha. San booda bakka namni itti baay'atu dhaquu dhabuudhaan dhibee koronaa firaa ittisuu ni danda'ama. Dhibee koronaa jechuun musiibaa uummata hafree buute malee dhibeen koronaa waan gartee caljeetu akka lafaa ka'ee miti. Nutis ganama ispoortii godhuudhaan harka keenya dhiqachuudhaan iddoo namni baay'atutti argamuu dhabuudhaan yoo akka nasiibaa akkitti argamnallee irraa haguuggachuudhaan salphumatti dhibee koronaa irraa bilisa haa ta'an isin jaa Baazoo Entertainment channel subscribe like share nu godhuu hin dagatinaadha. Yaada qabdan ammoo komentii jalatti Baazoo waan akkanaati yaati komentii nu barreessan isin jaa. Baazoo subscribe godhuudhaan nu biqinaa dhaabbadha.